Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya matoota oduu har'aa qabannee dhiyaanneerraa matoota oduu har'aa waliin anabdee fiixeeti. Maqaa haaromsa jedhuun waltajjii aangawooti OPDO magaalaa Buraayyuutti uummata walitti qabuudhaan qopheessan mormii jabaa mudachuunsaa hirmaattonni walgahii sanaa dubbatu. Hirmaattonni kun akka jedhanitti walgahiin sun guutummaatti osoo hin milkaa'in hafeeraa jedhu qondaaltota OPDO nurratti jijjiiruudhaan gaaffiin keenya deebii waan hin arganneef bakka nun buutan jechuun kanneen waltajjii sanarraa qooda fudhataa turanii mormii jabaa kaasuu isaanii namni waltajjii sanarran ture jedhan tokko OMN itti himanii jiru. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saaqaatti dargaggooti mana hidhaa waajjira poolisii aanichaarra jiran nyaata faalame nyaachuudhaan akka dhukkubsataa jiran namni keessa beekan tokko nuu himan. Maatiin akka nyaata hin galchine erga poolisiidhaan dhorkamaniin booda nyaata achi keessatti namooti hojjetanii maallaqaan gurguratan nyaachuudhaan kan hidhamtooti kun dhukkubsataa jiran akka namni nuti dubbifne kun nuu himanitti. Dargaggooti kun yeroo ammaa waldhaansa tokko hin arganne jedhu namni kun oduudhuma wal qabateen ammoo dargaggoonni 26 ta'anii godina Harargee Bahaa magaalaa Guraawwaatti hidhamanii jiran nyaata dhorkamuudhaan mana hidhaa keessatti beelaan rakkataa jiraachuu isaaniitu himamaatti jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Miinootti poolisoonni liyyuu haayil tarkaanfii jiraattota irratti fudhataniin namni tokko yoo ajjeefamu 6 madaa'uun himame. Poolisoonni kun daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenuudhaan qabeenya jiraattotaa saamaa akka jiranillee jiraattonni kun dubbatu. Kana malees poolisoonni kun konkolaattota bulchiinsa Oromiyaa rasaasaan dhahuu isaaniillee nu himanii jiru. Ejensiin to'annoo Awurooppaa Europol jedhamu bidiruu eebila 9 bara 2016 galaana Meditiraaniyaan gubbaatti galagaltee baqattooti 500 ol dhuman gadi fageenyaan irra deebi'ee qorachuuf murteessuusaa BBC'n har'a gabaase. UNHCR kan yeroo sanatti bidiruun sun Liibiyaarraa kaatee jedhee ibse akka qorannoo haaraa maddi oduu BBC Newside jedhu har'a ifa taasetti garuu bidiruun sun kan kaate Liibiyaarraa osoo hin taane Ijiptirraa ta'u bira geenyee jirraa jedha. Daawwattoota keenya matooti oduu har'aaf jenne kanuma oduu idileen hanga walitti deebinutti gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 219532 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.